akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya barruu gabaabduu obboleessi keenya Yaayyaa Bashiir dhimma obboleessa isaa Gaalii irratti ilaalchisee kan harka diinaatiin nyaatame san gama tooraa Facebook isaa irratti maxxanse nuti ammoo gama sagaleetitti jijjiirree isiniif dhiheessuudhaaf yaalii goonaati hanga dhumaatitti turtiin keessan wajjin haa ta'u jenna. obboleessa koo Gaalii akkuma hawwanitti galaafatan shakkii tokko malee sababa koof obboleessa koo miskiina san nyaatan akka waan an qofti addatti isaan madeesseetti nama deessuuf kana godhan akka waan ana gaddaan cabsanii callisiisuun qabsoo kana dhaamsuutti dhiiga qulqulluu dhangalaasuun bulguu dhiiga dhugee bulu tahuu isaanii mirkaneessan haa ta'uu malee dhiiga Oromoo cubbuudhaan dhangalaasuun obboleessa kootiin hin eegalle hunda keenyaaf hin galle taha malee gaafa hacee irratti gara jabaataan maalummaa isaanii labsan anaa fi jarri kun warra gumaa taanee har'areef eegatiruu koo nyaatanii qabee osoo hin taane gaafa ilmaan Oromoo ajjeesanii bineensaaf darbuu calqabanii fi keessattuu hacee galaafatanii qabeeti Gaaliboon nama kun maluuf hin turre gaafa dhalatee qabee nama lafaa ka'ee nama hin geenye fayyaalessaa fi gara laafessa ture gara bal'eessummaa isaa keessa kanin yoomuu hin daganne tokkotu jira gaafa elementarii barannu nulachuu daa'ima turre gurbaan warra nafxanyaa nurra guddaa tokko dhagaa darbatee harka isaa dhahee gaggabsinaan an of qabuu dadhabee guyyaa lammaffaarratti gurbaa sana billawaan waraane abbaan keenya qabamee sababa koo hidhamee gatii wal'aansaas baasuuyyuu nan dheekkamne Gaaliin garuu akkamitti hangana garaa itti jabaatta jedhee as deebi'ee naan lole waanin siif jecha godheef naan loltaa ati nama akkamiiti jedheen itti aareetin ture Gaaliin gaafa joolleeyyuu kan akkasiidha ture waggaa 20 dura gaafan biyyaa bahu saqqaa daggalaa huursaa gibee dura teenyee kakuu waliif goone qabna turre kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa yoo jal'anne lafeen abbaa keenyaa nu haa waraanu jechuun waadaa godhanne an asuma taa'ee haadha teenya gargaaraa qabsoo biyya keessaarraa hirmaadhaa ati itti deemii woboo iyyaafadhu itti dabalame yoo wareegamtes haadha teenyaaf natu jira waan taheef garaa hin hirin jedhee daranuu onne natti horaati ture bara wayyaanee qeerroo godina Jimmaa jaaruu keessatti jaallan akka isaa waliin qooda guddaa akka gumaachaa turee fi sanaafis wareegama baay'ee akka baasaa ture warri isa beeku ragaadha baha bara 2018 keessa erga wayyaaneen kaatee booda anii fi Gaaliin wal mufanneeti turre inni jalqabamarraa qabee warra amma isa nyaate kanarraa gammachuu hin qabu ture yeroos injifannoo qabsoo Oromoon dhufte kana OPDO'n akka alagaatti hin gurguranne tiksinaaf jecha jajjabeessaa turuu koo mormee natti aare jaruma kaleessa nu hidhaa fi nu dararaa bahetu arraba damma dibatee har'as nu gowwoomsaati jira karaan qajeelaan kan abaa'oo qofa jechuutti amana qalbii isaa keessatti kana haa qabaatuudha malee garuu waggoota lamaan kana siyaasa kamuu keessa hin turre ilmaan isaa guddifachuuf olii fi gadi fiiga malee ifatti bahee katabee yookiin dubbatee nama gahee hin beeku obboleessa koo waan taheef qofa garuu cubbuudhaan nyaatanii isaaniif hin galle malee rasaasa sadan qaama obboleessa koo miskiinaatti roobsan sana ofumatti dhukaasan gaddi ajjeechaa cubbummaa kana gadda koo fi kan maatii koo qofa osoo hin taane gadda ummata Oromoo guutuu fi dhala namaa namummaaf hadoodu guutuudha ture bineensa foon dhala Oromoo nyaatee bulu tahuu isaanii ummata keenyaaf ifatti ragaa
bahan kun nama dur qabsoo keessa hin jirrellee xiiqessee dirqisiisee qabsootti dabala malee afaan qabee hin callisiisum dargiin qayyi shibbiri jedhee warra isa mormaa ture bakka jiranii guuree rashanuun dhugaadhaam wayyaaneen jaruma amma dhiigan dhugaa jiru kana waliin tahuun nama keenya sirna ishee mormi ajjeesuu hidhuu fi dararuun sobaa mitiin garuu nama isaaniin lole tokko waliin firooma dhiigaa qabaate qofaaf nama nagaa hawaasa keessa jiraatu ajjeesuun faashina haaraa amma as bahaa jiruudhaam mallattoo adda faashistummaa fi shororkeessitummaa jara kanaa tahee dhufeeti jira moodelli faashistummaa kun eessa irraa akka ergifatame sirritti beeknam namoota fagoo taa'anii sirna kee morman callisiisuu yoo barbaadde maatii isaanii biyya keessa jiran ajjeesi gorsa jedhutu asmaraa irraa maddee oromiyaatti hojii irra oolaati jira warri dhiiga gaalii cubbuudhaan jigse kun maatii oromoo kamiinuu kan dhiisuuf taa'uudha miti hidhamtoota seera jala jiru jedhamanis gadi fuudhanii ajjeesuun daggalatti gatuun waan mul'ataa jiruudha hogganoonni keenya hidhaa jiranis yeroo kamittuu hammeenyi fakkaataan irra gahuu akka malu oromoon dafee beekachuun garaa muratee dafee ofirraa xumura itti gochuu qabaam ammasitti fufee jedha obboleessi keenya Yaayyaa Bashiir ani waanin jara kanaaf himu gocha cubbummaan itti dhiiga obboleessa kootii dhugdan kun kan duraa caalaa xiiqiidha yoo naqare malee of duubanan deebisum qabsoo isin irratti deemaa jiru keessatti ana caalaa warri ibidda irra isin dhaabaa jiru kumaa fi kitilam taraa tokkom kanaafuu nama meeqa ajjeeftanii dandeessum namni kaleessa ajjeesuun moohamuudha jechaa ture har'a ajjeesuun moohuudha yoo jedhe oromoo miiliyoona meeqa ajjeesaa bara baraan jiraata of si'am hammeenya keessan kan nuti ibsaa jirru caalaa isintu hojii keessaniin of agarsiisaati jiram ilmaan oromoo nagaa mana fuutanii ajjeeftanii fixuudhaan eenyuun akka bulchuu barbaaddan yeroon hunduu isin gaafatu dhufaati jiram oromootu nu bulchaa jira jedhee kan isin amanee isin waliin dhaabbatellee amma eenyu akka taatan isin baraati jiram amma ummanni hurriin kijibaa kan ija isaa ittiin duguugdan ittiin aguugdan irraa haxaawamee ifatti qarriffoo fi qeensa bineensummaa keessanii ragaa yookaan ammoo argaati jiraam maqaa amantiitiin nagaddu malee amantii waan jedhamu kan hin qabnee fi warra rabbiinuu osoo danda'amee fi waraanee aangoorraa buluu barbaadu tahuu keessan ummanni hubataati jira gaaliboo dabalatee dhiigni ilmaan oromoo qaqqaalii cubbuudhaan oromiyaa keessatti jigaa jirtu dhangalaateeti hin haftu dacheen oromiyaa dhiiga lammiilee keenyaa ittiin jigsitan hundi arraba baafattee isin abaarte warri yakka bineensummaa kana raawwatu hunduu har'a fuula of dhoksanii kan dabran itti fakkaachuu danda'am gaafa guyyaan kun dabalte garuu gatii hojii isaanii argachuun abadan waanuma hin ollem kan ajajes kan raawwates kan deeggares gatii hojii isaa inuma argachuuf taa'am eenyuyyuu lafatti kanarra bara dhibba hin jiraatu gariin maqaa gaarii ilmaan isaaf dhiisee ulfinaa fi jaalalaan yaadatamaa yookaan ammoo yaadatamaati jiraata gariin immoo nama tahee dhalatee
saree du'aam warri amma nu fixaa jiru kana lamaan keessaa isa kam akka tahan ummanni ni beekam dhumarratti warri maxxansa karaa feesbuukii dhaamsa karaa telefoonaa masenjara waatsaappii iimoo vaayibar telegiraamaa fi qaamaanis gaddi kun gadda keenya mara gumaa obboleessa keenya gaalii fi obbolaa oromoo guyyaa guyyatti dhabaa jirru maraa bilisummaadhaan baafna jettan hunduu ulfaadhaam kana keessaa bahuuf warraaqsa finiinsaan dhaamsa kootiin lubboonni ilmaan oromoo guyyaa guyyatti dhabaa jirru hunduu jannataan haa qananiitu jechaa obboleessi keenya Yaayyaa Bashiir galmee isaa kan dhimma obboleessa isaa irratti toora feesbuuk isaa irratti maxxanse kanaan goolabaam gama sagaleetitti jijjiiree kan isiniif dubbise Anabdii Ukkumeeti turtiin keessan wajjin haa ta'u jechaati injifannoon kan ummata Oromooti.